Egaa guyyaarraa kunoo obboleettii teennaa cinaa kiyyatti argitantu amantaa jalqaba Rabbiin subhaanahu wa ta'aala irratti na uumee islaamummaatti deebuu barbaada. Gara islaamummaatti na deebisaa jettee cinaa keenyatti argamti. Nutis anaa dhufu jennaani jalqaba irratti wanti si wajjin wal barru tokko ni jiraata. Maqaan kee eenyu jedhamta? Miimiidha. Miimi eessa dhalatte? Harargeetu. Maashaallah Harargeetti dhalatte. Amantaa kam hordofaa turte jalqaba? Kiristaana keessaa Pirootestaantii hordofaa turte jechuudha. Hayyee haalaan gaariidha. Gaafa gara islaamummaatti dhuftu kana fedha keetiin immoo namas cunqursee gara islaamummaatti akka dhuftu si taasise. Fedha kan keetiin islaamummaa hubattee daan baafattee dhugaa ta'uu sii beektee gara islaamummaatti deebi'aa jirti. Maashaallah. Egaa baay'ee gaariidha. Amma Rabbi tokko ta'uu isaatti amantee islaamummaan amantii dhugaa ta'uu amantee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbii ta'uu isaanii hubattee dhuftee walakkaa keenya cinaa keenyatti shahaadaa qabachuu argamte. Maashaallah. Kanaaf wanti an kana jedheefi islaamummaa keessa dirqisiisan akka hin jirre akka namni beekuu fi islaamummaa keessa dirqisiisan hin jiru. Dirqisiisan namni islaamummaa nama qabsiisu hin jiru. Maashaallah. Kanaaf namni tokko innaa gara islaamummaatti dhufu homaa qalbii keetiin dhugoomse san arraba keetiin mirkaneessa jechuudha. Suni maal inni gabbaramaan dhugaa Rabbi tokko malee hin jiru. Rakaan bahaa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Kana jechuun ragaa bahuudhaa fi cinaa keenyatti argamta. Kanaaf isa kana arraba keetiin mirkaneessa jechuudha. Ani amma afaan Arabii faatiin jedha ati sin adduu ka jettu. Sinillee quba keessan kana quba kana xilfootanii waan hin jedhu kan illee hin jettu ishii. Fuul quba kee kana xilfoodhaa sin hin jedhu. Ayyee waan hin jedhu kan atis eeyyaan akkaana kunoo. Amma waan hin jedhu adduu ka jettan. Ashhadu Allah ilaha illallah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما شاء الله كنا فان عربي فاتن هي كأسا فان عربي فاتن مسلم دوك جدا حكا عن قبرمان ربي مليا كان جره رقانا با نبي محمد رقما ربيت قبريك ربيت كنس رقانا با ما شاء الله بق ربين كرار زاق الإسلام متي اسم ديبسي بق قمدان اسم ديبسي بربادا مكان كي ميميلا مكان جرتني بربادا هيجيني مكان إسلاما كيسا كجالة تتوقعني في لكي مكان برجودا إسلاما كيسا كسيس تلوي مي كم فلك بربادا سمية ما شاء الله أنا سويت في لندن كنيفي مكان باقي كنا من جالة تتجرا أنا بس مكان يسير ميمي وسونتاني إنيوني سمية لا يجوا ما شاء الله بقى مكان سمية أرجع شو لانيس بقى كم ندى مكان كيني بسكوتة ما شاء الله إني مقابنا جي إني مقابتني إني مكان زين بسكوتة لا مكان إني مقابس فاطمة بادر ما شاء الله فاطمة ده مكان يساو داقم داود حمدي جيبيا إني توام إني حمدي جالة حمدي جريواما اوكي انا اخو ايام دي لا تو بريدا ما شاء الله بقى غير اسلامات دي بودا بقى كمدان سين جدا اكسما وروني سبب تاتني كلتي او بلتين تنا غير اسلامات كيشين دي تو بالم جستني جزاك الله بسم الله جالته